Hordoftoota abdii koomeedii akkam jirtan kabajamoo jaalatamoo isin kabajaa akkam baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Warra chaanaalii kanaaf haarawaa taatan share like subscribe godhaa. Hadha mucatii isin dura kufeetti duutii irratti wantoota tokko qabxii isinii kaasaa warroota isii itti dhiyaatanii fi warroota isii quba qabanii fi warroota keessa beekan bilbilaan argannee dubbisuu dandeenyee jirra. Taateewwan taatee fi wanni mucattiin lubbuu fi itti baasuu dandeette icciitiileen jiru maali jennee walitti qabannee dhufnee jirra. Kana akka isinii ifa goonu ta'a. Warri chaanala kana dhuftan subscribe like godha akkoota nama biraa ga'u godha warraa fi barumsa akka irraa ta'u ta'a jechuudha. Obboleettiin teennaa biyya Kuwait keessatti mana Arabaa keessatti ufajjeefte. Sababbiin isiin ufajjeefteef maali? Wanni miidiyaa hawaasaarra olii gad deemaa jiru mucattiin inaaffaaf ufajjeefte. Jaarsi biraa fuunaan inaaffaarraa kan ka'e ufajjeefte jedhan. Dubbiin kun soba akka ta'ee fi waan burqaan isaa hin hubatamne akkanumaan kaasanii odeessaa jiran waan ta'eef dubbiin kun fudhatama akka hin qabnee fi ifa isinii godhuu barbaada jechuudha. Obboleeyyan kiyya viidiyoo kana amma dhumaan hordofuudhaan waan kana burqaa isaa baradhaa like godhaa isiniin jedha. Maarree mucattiin tuni jaarsa biyyaa hin qabdi ka jedhu dhugaadha. Jaarsa biyyaa hin qabdi. Inni lammaffaa mucattiin albeen of waraantee of ajjeessuunis dhugaadha. Akka of ajjeefte jechuudha. Akka hiriyyittiin isii tan bilbilaan keessa beeytu kan icciitii garagaraa walitti himanii walii odeessan akkanaaf himte jechuudha. Obboleeyyan kiyya wanni mucattii kana ifa isinii godhuu barbaadu immoo mucattiin an bilbilee dubbise kun immoo sagalee isii waraabee sooshaal miidiyaa kanarratti akka gadhiisuu fi gara fuula yuutuubii kana akka maxxansu naaf hin eeyyamne. Sababbiin waadaa na seensifte dura barreeffamaan haasofne sagaleedhaan akka waa kana ifa naa gootu sagalee kee waraabee uummata ifa godhuu jennaan baay'ee tokko na kakachiifte jechuudha. Akka sagalee kana miidiyaa irratti gadi hin dhiifne maaliif jennaan wantoota irra ga'uu akka shakkite natti himte wantoota irra ga'uuf sodaa qabdi jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa mucattiin tuni biyyatti jaarsii wayita gara biyya kanaa erguu deemu mariidhaan waliigalteedhaan maal jedhanii waliigalanii wanni jedhanii waliigalan jireenyi tun nu hadhooytee akka jirtu jireenya kana wajji jijjiirachuuf atis gara shamarri deemaa jirtu biyya Kuwait kana deemtee atis akka dalaytu anis mudhii hidhadhee akka dalagu maallaqa atis na ergituun akka nagadee jireenya keenya jijjiiran mana mataa keenyaa ijaaran daldala mataa keenyaa banan erga jireenya keenya fooyyeffannee booda atis jireenya fooyyeetti mana ijaarametti daldala mijaayetti galtee jireenya kee akka oofattu jechuudhaan isii tanaa walii gala. Isiinis waadaa walii seenan. Anis jabaadhee mudhii dalagee hidhadhee jireenya kana keessaa wajjin baana. Atis jabaadhuutii dalagii maallaqa sitti ergu kanaan dalagii jireenya badhatetti mana badhatetti jireenya bareedatti akka gallee eegalee kenna mudhata kenna kan duraa jireenya gaarii jiraan abdii qabna jechuun isii amansiisa. Isiinis gara biyya kanaan dhufti. Mucattiinis ganama galgala waadaa ofii jabeessitee mudhii hidhattee halkanii guyyaa ni dalaydi. Dalagaa kanarratti ni jabaatti jechuudha. Wayita dalagaa kanarratti jabaattu waan dalaydu akkuma beekamu jaarsa isii waan ta'eef maallaqa itti ergiti. Maaliree jaarsa isiiti wanna walii galanii biyyaa baaniitu jira. Maallaqa kana dalayde itti ergiti jechuudha. Wanni an dubbii kana ifa isinii godhuu barbaadeef tokkoffaa inaafaa ufajjeefte wanni jedhu soba jechuudha. Soba. Inaafaa ufajjeefte yoo jennu taate shamarran baay'een jaarsa biyyaa qabu. Yoo jaarsi biraa fuudhe yookiin gane maa of hin ajjeesin. Isaanis ufajjiisan jechuudha. Jaarsa ofii yoo dhafan silaa akka inaaffaaf maali jennaan shamarran baay'een jaarsa ka biyyaa qaban nin beekan. Ka wal dhabanii wal hiikanii isiinis dhiiste dhiira takka jala haadha takka jala dhiira sagaltu jireette innis biraa fuudhe isiinis ka biraatti heerumte jireenya mataa ofii oofataartu baay'eetu jira. Jarri inaaffaarraa kan ka'e maa of hin ajjeesin. Hagaandhaa jaarsa kiyyatu fuudhe jedhan inaaffaaf nama afajjeesa. Inaaffaa jechuun jaalala jechuu bara hiikkaasaatti. Waan jaalattuuf waan akka malee jaalattuuf inni irra fuunaan lakki isa malee dhiirti biraa duniyaa kanarra hin jirtu. Isa yoo dhabe an du'uu qaba jedhanii barakiinaa yookiin qoricha dhuganii uf ajjeesan. Inaaffaa jechuun jaalala akkasiitti uf nama ajjeesisa. Garuu jaalalli akkasii ni jira jedheen amanu ka barakiinaa nama obaasu ka summii nama obaasu ka aadaan uf nama fannisiisu ka fooqiirraa nama darbisiisu ka albeen uf nama ajjeesisu jechuudha. Jaalalli akkasii akka hin jirre isinii hima jechuudha. Ergasii mucattiin tun waadaa ofii gabajjee halkanii guyyaa dalaydee maallaqa dalaydu ji'a ji'aan osoo jiin irra hin darbiin maallaqa itti ergiti. Yeroo itti ergitu kana maallaqa ni ergiti wayita inni maallaqa wayyaa'es jalqaba
hojiin jalqabaa nu godhuu qabnu lafa bituu qabna irratti walii galanii innis lafa magaalatti maqaa ofiitiin bita jechuudha. Lafa magaalatti maqaa ofiitiin bita jechuudha. Lafa magaalaa kana maqaa ofiitiin bitee amma yaada wii kaasaaf yaadni inni kaaseef akka maallaqa amma baankii jirtu kanaan ka amma booda dalaydu wajjin suuqii gaarii isaa banan suuqii yookiin dukkaana jechuudha. Dukkaana bal'aa yookaan gaarii isaa banannu gaafattiin isinis ni eeyyamti. Booda yeroo dhuftettatis yeroo galtee jettet alaaxuun ati suuqii san keessa dhaabattee suuqii san gurgurtaa ana olii gad deemee hojii ala keessaan dalagaa hojii ala keessaan nagadaa qonna lafa koontiraata fuudheen qotaa hojii garaagaraa hojjedhaa suuqii haga dhuftuuf an keessa dhaabadheen nagadaa suuqii kana ni guddisaa gaafa galte atis dalagaa maleenteettu suuqii kee keessa dhaabbattee nigdii mataa keetiin nagadattaa ka jedhu amansiisaa isiinis ni gammaddi maaliree boodatti jireenya bal'aa jiraachuuf waadaa galtee biyyaa baateen kana jechuudha. Gammaddee jecha kana qalbii qaamaan fudhatti. Mucattiin janajjanaa isiif dhufus hin dhageettuu kaayoo ofiitiif halkanii guyyaa xiccitee hojii akka hojjettu hin gaafadhe ciitii. Isiin nama dhiiraa kan biraa ka dubbistu yookiin ka achitti walii galtee ooltu jiraan abadan nama dhiiraa akka ofirra hin buufne akka kaayoo ofiitiif halkanii guyyaa dalaydu hiriyyittiin isii kun nutti himte jechuudha. Innaa obboleeyyan kiyya wanni asirra hubachuu qabdanii maallaqa kana isiin ergitii hangadhaa maallaqni takka isii biratti akka hin hafne jechuudha. Erga maallaqa kana ergitee inni suuqis banee maallaqa isii kanaan daldala mataa ofii oofachuu eegalee lafas maqaa isiitiin hin binne maqaa ofiitiin bite jechuudha. As deebi'ee intala biraa birrii Itoophiyaa 60,000 gabbaree abbeeraa obboleessa nama hunda uffisee bite jechuudha. Mucaan kun birrii kam gabbaree intala tana fuudhaara maallaqa isiiti. Intala tana erga fuudhee booda suuqii san keessatti achi keessa dhaabattee suuqii gurgurtii footoo wajjin ka'ee suuqii keessatti isiif erga. Maal jedhaanii kana godheen dhiifnee maallaqa isiitiin itti fuudhee qabeenya isiitiin itti fuudhee maal jedhaanii qoy hojii keessi dhagee jira waan achi gootu heerumte jedhanii nama wajjin sababaa soqaa jiraa baramu amma isii ari'uuf barbaada jechuudha. Heerumte jedhanii tabiraa faana jirtan jedhanii jedhee galamaa galgala bilbilaan sababaatti godhaa gurra irratti cufa jechuudha. Suuraa isii wajjin fuudhe kana itti ka'ee ergaaf jechuudha. Mucattiin tuni jaarsa dhabuu caala dubbii inni sossobee ifa jireenyaa dukkana keessa waliin baana dhee qabeenya isiitiin suuqii banatee horii isii keessa dhaabee horii isiitiin gabbaree tabiraa fuudhee qabeenya isii qisaasesse kun isitti baay'ee dhaga'amaa jechuudha. Namni asirratti maal olii gadoofa inaafaaf of ajjeefte jedhan. Inaafaaf of hin ajjeeftu. Asitti ulamaa'ii sheekonni tokko tokko maal jedhan maallaqa jaartiin teessan dalagattu walii qabaafi. Intalli shamaraa takka dalaguu iyyuu hin qabdu erga dalayde horii isii walii qabaafi qabeenya isii walii qabaafi jedha. Ilmi dhiiraa tokko intala biraa siin fuudha yoo jedhe dafqa ofii ka xuruurratee argateen maallaqa ofiitiin mana biraa ijaaratee qabeenyi isaa gayaa yoo ta'e isii san kophatti godhee maallaqa ofii qofaan fuudhee jiraachisuudha qaba malee tajaartiin guddoon dalaydeen tajaartiin isiin tun dalaydeen maallaqa isiin argamteen warra gabbaree fuudhee suuqii isii keessa daldaltee akka jiraattu godhuu horii isii qisaasessee isiin fuudhuun isiin boru maal keessa dhaabatti galtee isiin boru maal nagadatti galtee waadaan inni wayita jalqabaa jedhe diigamee sila. Okay, kun qofti hin taane fuudha qofa osoo taate ajaa'iba naman dhibu. Qabeenya isiin jiraachisuu qofa osoo taate tama hafti dhaqqabattee qoodamuu dandeetti. Tama hafti dhaqqabattee galtee itti jiraachuu dandeetti. Kun rakkoo hin qabu osoo akkasumattuu dhiise. Amma booda bilbila akkanarratti hin bilbille miiseejii yookaan sagalee imoo isiin gootu dhageeffatuu cadhisuudhaan ashaangulliitii kolfaa itti erguudhaan isii kana xaalli godhuudhaan sababni inni kaasu footooshooppii tokko qopheeffatee dhiira biraa bira kaa'ee footooshooppii qajeeluma beekamu warroota isii itti mul'isee gowwoomsa. Warroota isii dhiira akkanaa wajjin jirti an hiikuu deema jedhee firoottan isii gowwoomsa. Warri keenya kabaadiyaa footooshooppii hin beeku footooshooppii kana laalanii dhugaadha mucattiin tun badii qabdi jedhanii
asii bilbilanii mucattii arrabsan. Tokkoffaa maatii isii footooshooppiidhaan sobee gowwoomse. Lammaffaa tabiraa fuudhe. Qabeenya isiis dhoggatu yookaan itti taphatu deemu. Mucattiin tun gara fira isiitiin nama jabaa isiif dhaabbatu. Nama jabaa qabeenya kana mormee deebisuuf waan hin qabneef jecha gara maraan hamileen isii cabee mooraalin isii cabee waan gootu dhabdee albeedhaan lubbuu ofiirratti tarkaanfii fudhatte jechuudha. Kana kan hiriyyittiin isii nuu ibsuu dandeetta jechuudha. Osoo mucattiin sagalee ofii akka isin gadhiisu akka silaa isin amantan akka silaa hordoftoonni tiyya kun amantan sagalee isii isin gadhiisuu naa eeyyamtee gas isin dhiisa ture. Garuu hojii dhiiraa isin waan beeytaniif ni amantan jedhee abdii qaba. Mucattii tanarratti kanatu ta'e. Mucattiin kanaaf fajjeefte. Miidhaa isiirra ga'e kana hunda baachuu dadhabdee obsuu dadhabdee sheexannis dogongorsee albeedhaan waraantee of ajjeefte jechuu obboleeyyan. Kanarraa waa barachuudha qabdan. Ilma namaa jaaladhu malee namanii. Waa lama dhabina. Nama yoo dhabdan yookaan jaarsa yookiin dhiira tokko yoo dhabdan horii keessanii dhabina. Horii keessanii dhabina. Horii keessan boru galtanii hojii hojjechuu dandeettan. Jaarsi ofiin dhufa. Jaarsi ofiin dhufa. Jaarsi ammaa immoo intala dalagattu, intala maallaqa qabdu, intala jireenya ofii mataa ofii sochooftu jaalata. Maaliif jennaan namni hiyyummaa waan jibbee jiruuf innis qabeenya sanitti waliin socho'ee jireenya ofii jijjiiruu waan fedhuuf nama akkasitti harkachuuf barbaaddi dhiirti yeroo ammaa. Yoo ati laaftu taatee lifisfisii taatee nama argite horii ergattee kadhabdu taate nama horii hin qabne namni nama jaalatu hin jiru jechuudha. Sababbii yeroo ammaa duniyaan waa baay'ee sochoosaa jirti. Namni hiyyummaa jibbee jira. Hiyyummaa keessatti badaraq allaa itti taraq akka amarri jette san gogaa namni waliin jaalatu. Obboleeyyan kiyya shamarran ta'e baay'een qaruu ta'e jiru. Kamana bitatanii maallaqa baankii akaawuntii ofiirra galfatanii bakka amanan kaayatanii galanii nigdii mataa ofii oofuu barbaadan. Jaarsillee yoo kajanajjane afaanumaan waadaan walii galanii ni kana hidhadhu jedhanii maallaqa ofii bakka inni itti kennitu jireenya mataa ofii oofatti jechuudha. Namoonni akkasii jiru obboleeyyan kiyya. Kana godhuu qabdan jechuudha. Mucattii wanni fajjeefteen waliigalatti inaaffaa miti. Inaaffaa miti. Miidhaa amma isinitti hime kana hundatu isiirra gahe. Waadaan akkuma diigamu jechuudha. Intala shamaraa sobaan fuudhanii tolaan horatanii mammaan Oromoo ni jira. Garuu sobaan fuudhi tolaan horadhu jedha kaa inni mammaakni sun hiikkaan isaa. Tolaan gaafa horatte horataa jirta waan ta'eef wanni ati isii sobdee hin jiru. Garuu walganuun kijibuun gurguddaan haganaa kun walirratti deemuun isiirratti xiinsammuu isiirra miidhaa fidaa jechuudha. Amma dhaamsa dhumaa wanni isinii dhaamu shamarran ta'e miidhaan keessan dhaga'ama. Rakkooleen dhiirri isinirra geessaa jirtu natti dhaga'ama. Natti ulfaata. Onnee koo nama deessa hanga gaaraa natti ga'a sababbiin waan obboleetti qabuuf jecha. Obboleeyyan kiyya kabajamoo jaalatamoo garuu maallaqa waggaa 6 dalayte jaarsi keessi jalaa balleessee dhabuu dandeetta. Rabbi gafuurun rahiim. Duniyaan fixeensa ganamaati. Kanaafuu waan hadha dhabde kana boru argachuu dandeetta. Maallaqaaf jettee yoo jaarsi kee maallaqa si nyaatee horii dhabdee jiraatte ilmaan Oromoo jettee dhuftee yoo nutti bootte yoo birree 100 walitti darbine qabeenya keessa yoosuu daqiiqaa keessa si deebisuu dandeenya. Kanaafuu lubbuu tee qaalii lubbuu tee bareedduu kaburu abbaa feetee heerumtee jiraachuu dandeettu albeedhaan barakiinaadhaan summiidhaan of galaafachuun dogongora miidhaa guddaa isinirra geessa jechuudha rakkoodha. Kanarraa akka of eeggattan abdii koomedii irra deebi'ee isinii dhaamu amaan rabbi isin jedha lubbuu tee qaalii hin balleessin. Waan waggaa 6 dalagattee dhabde kana rabbiin ji'a takka keessa sii kafaluu danda'a argachuu dandeetta jechuudha. Warri dhiiraa immoo warri shamarrama arrabsitan isiin maallaqa itti maa itti ergiti isiin maallaqa maaf akkana gooti warri jettan dogongora keessa jirtan. Dhiira meeqatu birrii 100 Itoophiyaa kontiroo nyaatame haadaan fannisee of ajjeesaara. Silaa dhiiraami namni jabaan silaa dhiiraami namni quwwaa qabu silaa dhiiraami namni dandeettii qabu silaa dhiiraami namni obsa qabu kontiroo birrii 100 nyaatamee meeqa of ajjeese meeqa maraate. Meeqa nama midhaanummaan inni oomishe kun roobni yookiin galaanni harkaa fuunaan inni galaana sanii badee of ajjeese meeqa garree jira meeqa garra. Kanaafuu intala shamaraa qofa irratti murteessuun deebiin ta'u waan nu hordoftaniif horaa bulaa. Viidiyoon kun yoo isin gammachiisu yookaan isinitti tolu ergaa bareedaa kan qabu yoo taate yoo waa irraa hubatan taate haqa mucattii teennaa
kan maqaan taane miidiyaa irra olii gad oofaa jiran inaaffaa ufajjeefte jedhanii itti laxxafanii olii gadaasaan kun inaaffaa miti ilma dhiiraattu rakkoo akkanaa irratti raawwatee lubbuu hiibaduu dandeette. Kanaafuu namoota biraa akka gahuu barbaaddan laayik godhaa. Koomentii keessan babbareedaa naa barreessaa. Galatoomaa horaa bulaa. Akkasii wajjii ture Abdii Koomeediiti isin jaaladha.